يا شري شري بولر يا شري شري بولر يا شري شري بولر Finfinneen lafaan dhuura Oromiyaa dachii gabrummaan Oromoo irraa eegalee fi galma qabsoo Oromoo ta'uudhaan bakka dantaa waloo Oromooti. Wiirtuu sabboonummaa Oromoo kan taate Shaggar Finfinneen weellistoota Oromootiif qabiyyee weelleewwan isaanii kan jaarraa oliiti. Hawaasa irraa isaa fudhatanii ofii walaloo itti barreessanii weellistoonni Oromoo waan Finfinnee sirbin lakkoofsaan xiqqoodha. Warra kana keessaa artist Tsaggaayee Dandana Sayyoon hangafa. Sayyoon sirboota yaa shirri shirrii boolerraa boolee biyya bulbulaa jedhaniin hedduu beekama. Biyya boolee bulbulaa boolee boolee boraalee durqamadee tobekelaa boolee boolee boraalee boolee biyya bulbulaa boolee boolee boraalee har'ate yaara golofaa boolee boolee boraalee. Weellisaa Sayyoon maaliif boolee addatti faarsa? Turtii waliin gooneen kana nutti hime. Siyaasa guddaa ka qabdu Finfinnee kana keessaa boolee ammallee dubbii ka qabdu boolee ka bal'attullee kan namni irratti qotee bulaan buqqa'u booleedha. Magaalaa Finfinnee bakka bishaan waraaban sanaadha. Ani Shaggarii nan beeka maqaa kana. Inni xiqqoo wanneedha. Booleen kun dargiin uummata qotee bulaadhaaf lafa kennee fi warra nafxanyoota kana gaafa lafarraa guuru nafxanyoonni kun eessatti galtee booleetti bara bitattee galte laalle. Keessumaa lafti booleetuun lafa abbaan lafaa Finfinnee fi bakkee biraatii darguu booda itti wal ijaaree jedha artist Sayyoon. Har'a warra nama rakkiftu warra baadiyyaadha dargiin lafarraa guuree lafa bitattee achi galtee tarrallee nama rakkiftee jechaadha. Eessatti galtee jirru kun manni villaa boolee keessa jiran sun ijoollee fiiwudaalistootaati. Haarii bara Iyaappaa kana Iyaappota warra jedhaman kana warra baadiyyaa lafa baalabbaataa jettee nama qochiisaa turtetu lafa bitattee mana villaatu jira. Villaan calqabaa warri Finfinnee keessatti ijaarte jarreen kana. Amma yoo dubbatan haaloo baadiyyaa Oromooti lafadhaan Finfinneetti amma baatan. Kutaa magaalaa boolee kana dubbii qabu. Ammas kan namni dubbataa jiru maal caffee koyyee maaloo jedhamu sun booleedhuma. Karaa sanaan lafti dirree waan ta'eef dubbii qabu jarri karaa kanaan jechaadha. Lafa tana Oromoo irraa saamanii akka Oromoon itti seennerree dhorkaa turan jedha Sayyoon. Booleen biyya bulbulaa namichi ayyaantuudha. Bulbulaan kun laga bulbulaa akka jedhamu maqaa isaatiin wanni ta'e namoonni tulluu yeroo irra jiran kuni magaalaa Finfinnee kanan seenan hin jaalatan. Sandaafa dhaqan. Magaalaa kana maan seenne jennaan kaan waraanaan eeganii kaan shiboodhaan ijaaranii nutis isaan hin barbaannu isaanis nun barbaadanii jedhan laale. Karaa biraa magaalaa Finfinnee dhufu karaa sultaa hin seenu karaa kolfee kana hin seenanii karaa biroo hin seenu karma boolee kana eerpoortii irraan kan ka'e dhorkaan guddaan magaalaa Finfinnee kan ittiin seenu dhorkaan karaa boolee kana ture kan militeeriin eegu ammayyuu sanuma. Kanatti qamadiitu biqilaa qamadii boondee jedhamu gurgura biqilaa'u naannoo boolee kanatti booleen qamadii magarsaa har'a hayyariitu irra marsaa jedhan laale. Hin faarsan malee jibba miti. Qamadii lafti inni sun kanuma isaaniiti xiyyaarri sun kanuma isaaniiti. Malee qamadii durkan keenya seenaa wayiitii miti xiyyaarris kanuma keenya maalii fi qamaduma sana gurgurteet pileenii sanas fiddaa jechuudha. Ani amma wanni namni siyaasa namni magaalaa Finfinnee jiru kanan badaa fudhan. Maaliif jennaan polotikaa Oromoo gaafa fitte magaalaa xiqqoo kana waan polotikaan Oromoo hin argamneef malee gidduutti martee magaalaa tokko aanaa tokko duwwaa kanan irraa fuudhanii raayyaa fudhataniiru bar. Raayyaa Finfinneen tokko lafti Oromoo karaa barbaade yoo fudhan waggaa 27 ciranii hambisaniiru. Mirga Oromoo bilisummaa Oromoo gaafa barbaadu wal faana gaafa ta'u polotikaan Oromoo jiraate Finfinnee irratti murteessita. Waan maal mul'isaa lafa xiqqishoo tokko gaafa tatanaan lafa xiqqoo sana deebisuu hin dandeessanaan Oromiyaas hin qabdu jecha. Magaalaa Finfinnee dubbata taanaan Oromiyaa irratti soba dubbatama jechuudha. Magaalli Finfinnee qe'ee keenya irratti namuu dalagatee jiraachuu danda'a. Abbummaa ishee irratti garuu eenyu faanayyuu mariin teenyu jedha. Oromoon maal godhaa magaalaa Finfinnee kanuma isaa marii ta'a laata. Ajjennoo akkamiin qaban? Biyyi Oromoo kan Oromooti. Biyyi Oromoo jechuun Finfinnee dabalateeti. Malee aanaa
zoonii tokko achi kuttee maaloo tokko achi kuttee kanuma marii taa'aan baatu laal. Finfinnees deeffatuudhaaf mirga Oromoo deeffatuuf amma nuti afaan Oromoo ka jedhamuuf dhufte. Eenyu abbaa gaafannu simpoozii kanuma dhufnamma eenyu akka gaafannu nuun galle laal. Nama nu dhorkees hin beeknu. Prime Ministeriin Oromoodha. Kaleessa namni biyya kana bulchaa ture saba biraati. Hordantaa Oromoon qabu politikaan Oromoodha jedhee Oromootu bulchaa jiraami. Kaleessa Hayilamaariyaam akka nuu kennuuf Hayilamaariyaam gaafannaa jenna. Duraan Mallas gaafannaa jenna. Hayilama Mangistuu gaafannaa jennaa yuumi. Haile Sillaasee gaafanna jennaami. Har'a Abiyyi gaafannaa. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uudha. Hin gaafannaa nu innu gabrummaadha. Eenyu gaafatta? Hin fudhatta keeti. Humnaan si harkaa fuudhee akka inni si harkaa fuudhetti deeffatta laal. Malee maa fuudhee mariin sii kenna. Eenyu sitti kenna magaalaa Finfinnee magaalaa kana bareeddu laal. Inni Itoophiyaa eessaa dhufu magaalaa kana barbaada laal. Waan bareedu waan miidhagu eenyu sitti kenna. Kanaaf addunyaa irratti argite dalagdee jiraatu mirga keeti. Biyya feetee yoo dhaqxati polotikaa biyya tokko fuutee poolisii itti taatee bulchaa itti taatee bulchuu hin dandeessu. Nuti kan jennu dalagadhaa jiraadhaadha mana keessan abduu miti. Biyyi qofa kan Oromooti. Bilisummaan kan kooti jechuudhaan eegala kan jedhu Sayyoon ejjennoon qeerroo ammaa dhimma Finfinnee irratti sirriidhaa jira. Gada Oromoo shammalee adda Oromoo shammiti koottaa walii galla teenyeet Odaa jalatti waggaa 28 kana warra polotikaa hojjetan itti himne laal. Galuu fi dideet 15 ta'an. Gaafa nuti dubbiin booleetu rakkoo qaba jenneetti hin dhageenye laal. Uummanni dhagayeera. Tokkummaa uummataa finne tokkummaa warra siyaasaa paartii dadhabne nuti. Uummata Oromoo tokko maaraftaa Oromoo maaraftaa ka'i waggaa 25 kanan jedhe laal. Har'a ka'e laali namni. Namni hin kaane eenyu nama marii taa'u tufaa mudaa barsummiin ajjeesanii bar. Mangistuudha kan qawwee nama ajjeesaa ture miti. Sanaan dura qawwee nama ajjeesan ture jira. Nama summiidhaan nama ajjeeftu faana marii teessa. Kenyam bashana, atis kenyam bashana, lutis kenyam bashana. Shake malo namni sila namamame. Shake malo namamane chachise. Shake malo sijala dasinjanani. Shake malo karana tenegasi. Shake malo karchi laman kabani. Shake malo kanin gurgure kota. Shake malo kambaru rafitu beka. Shake malo kanaraka mnagosa. Gole karchinis kanu makenya. Ename basana nabi kangenya. Eka burayunes kanu makenya. Ename basana nabi kangenya. Kazanchis piazan kanu makenya. Ename basana nabi kangenya. Takararas kanu makenya. Ename basana nabi kangenya. Biyarada kono jalalane. Anis marada kono jalalane. Biyarada kono jalalane. Anis marada kono jalalane.